dhiyeessu jiraanna hagasii mee obsaan dhageeffadha. Nahima ya boti umatun nabibde basni baranati yo beitan nahima ya boti umatun nabibde basni baranati Ijachun dadhabne ijanne nabanne midhaan mana guutee beeloyne agabne dunyaa keesha guutuu abituu dadhabne dunyaa dhabne fillee jiruun nurraa nafne rooba dachii jiisee midhaan keenya gogee marka jiidhaa nyaanne kokkee nu duguugee kafee nu dheeysee gadinne nu siiqee kan feene nu jaare kanu jaarre diigee waan hima wallaalle waanii bara kanaa takkaa hin mudanne waa rakkoo akkanaa manguddoos gaafanne seenaallee qoranne baasata baranaa hayyoon nagee faarsu shororkaan himame akka namni laawaa mirgisaa dhiibame ak bineensa hamaa itti tilliname kaani dhagguurame dura dursoo suuraan tun suuraa faatihaadhati je'amti isiin suuraa makkaati aayaanni isiidhaa 7 lakkooysi isi'ii kan tokkoffa'aati isiin eega suuraa muddasirii buute bismillaah jalqabni maqaa rabbii gudda'aati arrahmaani irrahiim rabbii yookaa waaqa qananii guddo'oo xiqqo'oon waan uume hunda qananiisu suuraan qur'aanaa hundi suuraa takkittii malee bismilla'aan jalqabamti suuraan takkittiin bismilla'aan hin jalqabamin suuraa tawba'aati wanni suuraan hundi suuraa takkittii tawba'aa malee bismilla'aan jalqabamteef barakaadhaaf ammallee akka suuraa kana rabbumaatu nuu buusee beeynu'uuf arjummaa isaatiin ammallee akka suuraan tun dhumtee taantu jalqabamaa beeynu'uuf maqaa rabbiitiin waan dalagu'uu deeman jalqabuun waan rabbiin itti nu kaase wanni maqaa rabbiitiin hin jalqabamin barakaa hin godhatu. Hayyuun amantii islaamaa beekamaan qura'aan afaan oromootti hiikan lammichi oromoo Sheekh Muhammad Rashaad Abdullee Muummayyaa guyyaa kaleessaa du'u namu du'a nama jala hin oolleen fudhatamuun isaanii oduu hamtuu nama gaddisiiftu. Sagalee qulqulluu bareedduu armaa olitti dhageettaniin hayyuun qura'aana guutuu afaan oromootti hiikantu addunyaa tanarraa boqate. Sheekh Muhammad Rashaad baha Oromiyaa kutaa Harargee konyaa Carcar bakka laga Arbaa jedhamutti abbaa isaanii Kabiir Abdullee Muummayyaatii fi haadha isaanii aaddee Aaminaa Bakar irraa dhalatan. Bara sanitti barnoota duraa abbaa isaanii irraa achi booda ammoo sheekota bebbeekamoo akka Sheek Aliyyii Badruutii fi Sheek Bakrii Saphaloofa irratti barnoota amantii islaamaa baratan. Yeroo san namoonni biyya alaa ba'uudhaaf hawwiin isaan qaban irra caalaa ilaalchi isaanii beekumsa dabalatuudhaa fi hajjii dhaquu qofa ture. Garuu Muhammad Rashaadiin roorroo ummata Oromoo irra ga'aa turetu onnee isaa ta'e ijoollummaa madeesse.
magaalaa Carcar keessatti poolisoota mootummaa ka ummata dhidhiitan arguun haaloo itti uumtee tasgabii dhoorgite. Biyya alaa deemee dhukaatuu yookaan meeshaa lolaa ka diina ummata Oromootiin ittiin mancaasu barbaaduun qalbii isaa kakaafte. Umrii ijoollummaatiin imala dheertuu beelaa fi dheebuu hamaan guutamte bara 1950 eegale. Karaa miilaatiin hidiyyaa isaa yookaan ammoo ka isaa dubriitti oolu tokko wajjin Jabuutii seenanii achiin dooniidhaan Yamanitti cehan. Simannaa Yamanitti isaan mudatte kaayoo biyyaa isaan baafte onnee keessatti cabsite. Biyyi Arabaa ta isaan meeshaa lolaa irraa argatuudhaaf itti dhufan tin'oo ta'uu dhiisiti inumaa maa nutti dhuftan jettee isaan qabuun rifaatuu guddaa itti uumte. Muhammad Rashaadiif dubriin isaa Yamanii ba'uudhaaf imala hadhaawaa keessa hulluuqanii miilaan biyya Saa'udi Arabiyaadhaa seenan. Dubbiin gaafii bilisummaa ta biyyaa isaan baafte dubbii humnaa isaaniitii ol ta'uu hubannaan hamilee isaanii gara beekumsa sooratuutti deebisan. Dargaggeessichi Oromoo Muhammad Rashaad Abdullee umrii ijoollummaatiin Makkaa Madiinaa dhaqee hajjee achumaan biyya Jordan keessa masjida Al-Quds illee zihaaree barnootaaf Sooriyaa dhaqe. Sooriyaa keessatti waggoota 5 barnoota amantii Islaamaa baratee hayyuu amantii muftii ta'ee eebbifame. Biyyatti deebi'ee ummata isaa barsiisuudhaaf akkuma saganteeffatetti Masrii geennaan beekumsa ragaa xalayaatiin dhugoomfate argatuun barbaachisaa ta'uu hiriyoonni isaa itti himan. Kanaafuu iyyannoo galfatee yuunivarsiitii beekamaa magaalaa Kaayiroo jiru Azhar seenee waggaa 4 baratee eebbifame. Sheek Muhammad Rashaad lammiiwwan Oromoo kanneen yaalii mataa isaaniitiin biyyoota alaa bayan keessaa hangafoota keessatti kalakkaa'amu ta'uun beekamaadha. Hawwiin guddaan yoo sanii ka biyyatti deebi'u ta'us Oromiyaan sirna cunqursaa jala waan jirtuuf jecha hireen sun hin milkooyne. Kanaaf bara 1963 biyya Somaaliyaa dhaqee dalagaa seena qabeessa achitti hojjetuu eegale yookaan jalqabe. Barsiisaa gorsa hawaasaatii fi gaazexeessaa ta'uudhaan tajaajila kennuu irratti bobba'e. Bara afaan Oromoo raadiyoo cabsa jedhamee sodaatamu san keessatti Moqdashoo irraa yeroo duraatiif jarreen raadiyoo afaan Oromoo eegalan keessaa Sheek Muhammad Rashaad Abdulleedhaa nama tokko. Afaan Oromoo akka reediyoo hin cabsine mul'ise. Uummanni cunqurfamaan bittaa impaayeraa jala jiru akka walaboomuu qabu labse. Qaanqee bilisummaa sammuu uummataa keessa seensise. Afaan Oromoo gabbise. Sabboonummaa babal'ise. Ibidda qabsoo surrii nama hedduu keessa seensise. Walaloo gorsa ijoollee dhaggeeffataa xiyyaa dhaggeeffattuu tiyyaa namaa isaanii keessan isinii nagayaa nu nagayaan jirraa nagayaan jiraadhaa ammoo eega kanaa dubbii too qabadhaa ilmaanin nu gorsaa dhala'aa dhiiranii akka waan baraniin borunuu tolanii yaa ilmaan nagayaa onnee haadhaa ba'aa gorsa koo qabadhaa nagayaa mayra'aa gorsi inni duraa haadhaa abbaa keetii hain isaanii jab'aa firraa eegi'ati haqa haadhaa ba'aa gooytumaa guddisee haqa hunda keessaa isa fitti aansee yaa ilmoo nagayaa haadhaa abbaa kan kee jaaladhuu guddisii kenniif lubbuu tantee isaantu si fidee gara duniyaadhatii sii fi horiin kan kee kanuma isaanitti akkumaan kabajii galata galchii fi isaanii fi gooytaa guddaa si uumee fi qananii duniyaadhaa aakhiraa wajjinii isaanumaa je'een nuu kenna rabbiini yoo haadha abbaan kan kee akkaan guddatanii jabaadhuu tooyadhuu karuma hundaanii akkuma gaafa dur ka'ati ijoolletii cinqii ba'atanii si guddisanitti qaaqiraa bulanii si guddisuudha fi ni dhukkubsatanii dhukkuba keeti fi ni dhukkubsatanii
gaazexeessaan Sheekh Muhammad Rashaad wajjin randeebi'aa gaazexeessota Sheekh Muhammad Rashaad wajjin achi turan keessaa hangafni Ayyuub Abubakarii fi Sheekh Umar Malkaa akkasumas Abdii Huseen turan. Sagantaan raadiyoo afaan Oromoodhaa Maqdishoo irraa qilleensaan magaalaalee fi baadiyaalee Oromiyaa seenuun aangawoota mootummaa Habashaa akka rifachiise. Bara 1963 irraa hanga bara 1983 Somaaliyaa ture Sheekh Muhammad Rashaad. Achirraa ogummaa gaazexeessummaatiin akkasumas ogbarruudhaan afaan Oromoo cimsuu bira tarkaanfatee barnoota amantii Islaamaa gabbisuu irratti seene. Qur'aana guutuu afaan Oromootti hiike. Inni kun hojiin kun nama Oromoo yookaan lammii Oromoo ka duraa isa taasise. Qur'aana hiike, harkaan barreesse, koompitara seensise, achirraa ammoo gabbaasuudhaaf waggaa 22 guutuu irraa fudhate. Bara 1972 irraa haga bara 1994 ta'uu isaati. Achi boodas hiikkaa kana sagalee qulqulleessanii waraabuudhaaf waggaa 2 guutuu irraa fudhate. Gumaa talaafaa miti. Dhugumatti hojii seena qabeessa dhalootarraa dhalootatti hanga dabru ta'uun beekama. Sheekh Muhammad Rashaad Qur'aana hiikuu qofaa miti. Kitaabotaaf hirmaata afaan Oromoodhaatiif tolu ka seenaatis walaloodhaan fi haala barreeffama adda addaatiin Oromoo gabbise. Walumaa galatti Sheekh Muhammad Rashaad afaan Oromoo gabbisuuf aadaa cimsuu qofa osoo hin ta'in akkasumas ummata gorsuu amantii jajjabeessuu irraa qooda ol aanaa qaba. Kitaabota adda addaallee barreessee ogbarruu afaan Oromoodhaa guddisee seenaallee qormaataan mul'ise. Hayyoota amantii Islaamaa tirraa Sheekh Muhammad Rashaad namoota ol aanoo keessatti kalaalamu ta'uulleen beekamaadha. Amantii barsiisuu, aadaa, afaaniif seenaa gabbisuu, barsiisuu wajjin waan waliin faallessu ta'uu isaa akka hin ta'in nama ifatti mul'ise. Masgiida yoo seenu amantii barsiise. Yoo ammootu ala gabba'u geerrarsaa, mirrisaa fi faaruudhaan afaan Oromootii fi aadaa gabbise. Akkayoo mirrisan malee takkaayuu gayraran malee afaan guddaa dhabanii helle'ee weedduu malee yookaan taphatan malee afaan bal'aan arganii xilaatan lolan malee yoo firraa kaasan malee jiruu gaariin helanii mataa kee ol qabdu malee waan keetii loltu malee du'aa dhasiin jedhanii addunyaa horan malee yoo waa baratan malee mi'aa jir'uun arganii ayli'iin deeman malee namoo qabaatan malee cinqii jalaan bayanii yoo walii nayan malee walii laalatan malee namoo waliin tayanii hiriyaa jabeessan malee jaalalloo furan malee tumsa waan argatanii cinqii yoo dhufte malee yoo ka'ee si fure malee jaala ifiin baranii dhuga'aan afaan ifii guddisan bar wahayyuu baranii dhuga'aan deeman malee yoo garaa tolan malee dharaan waliin galanii yoo waliin galan malee walii yoo yaa'an malee haala waliin baranii orma fi guddisan malee biyya fi jaalatan malee dhiira waan je'amanii bakkayyuu ka'an malee waliin hojjetan malee bara alaan galanii afaan fi guddisan bar wahayyuu baranii jayna yoo dursan malee
luyna beeysisan malee waan deemaniif dhabanii qarri yoo dubbate malee gowwaa yoo use malee heera jalaan bayanii obsa yoo qabaatan malee waan ifii kennan malee namaan deemuun tolanii afaan ifii guddisan bar wahayyuu baranii qalbii yoo laafan malee gooytaa yoo sodaatan malee karaa gaariin galanii qalbii yoo laafan malee waaqa yoo sodaatan malee karaa gaariin galanii yoo dubbii baran malee heera eeggatan malee nama jalaan bayanii afaan yoo tolan malee harka bal'atan malee bakka dhiiraan gayanii yoo guddaa kabajan malee xiqqa'aa yoo nayan malee haala gaarii dhabanii humna yoo qabaatan malee sanuu yoo dalagan malee miidhaa jalaan bayanii afaan ifii guddisan bar wahayyuu baranii waan namaa tolu malee khasa'aa tolu malee waan biraan dalaganii way jallaa keetif malee ammallee xilaataf malee baraa silaan badanii jallataa mukaatii malee qottoo yootti kaayan malee muka cir'uun tolanii suuta yoo deeman malee yoo firraa laalan malee bar akkaan diramanii yoo walii tumsan malee walii yoo du'an malee hamtuu jalaan bayanii afaan ifii guddisan bar wahayyuu baranii. Sheek Muhammad Rashaad Abdulleedhaa dhibdee waggoota dheeraaf hacuuccee dararte hamtuu jalaa gara biyyaatti deebi'anii wal'aansa argataa turanii booda waggoota dheeraadhaaf wal'aansi kennameef sunis haga tokko isaan tursiisus geega guyyaan ga'ee duutiin ooltuu kaleessa baatii eblaa yookaan ammootuu akka lakkoofsa biyya tanaatti Mee 25 bara 2013 biyyaa fi ummata isaan jaalatu keessatti addunyaa tanarraa du'aan godaane. Ilmiin martinuuyyuu yookaan ilmiin baasan hundi kunuuyyuu kan wajjin hafe ta'us ilmi namaa waan du'aaf dhalateef jecha addunyaa tanarraa dabran. Guyyaan dhufnaan hambisuun hin taatu. Kanaaf hayyichi amantii jaalatamaan kun guyyaan isaa geennaan imala irraa hin deebinetti seene. Sheek Muhammad Rashaad du'ullee hambaan beekumsa inni nuu dhiise bara baraan laltee toltee dhalootarraa dhalootatti dabruuf jiraatti. Quraan afaan Oromootti hiike, seenaa Nabi Muhammad barreesse, qubee afaan Oromoo karoorsee tolche, walaloo fi barreeffamoota garagaraa hedduu qopheessee ummata gorsuuf ummata Oromootiif dhiheesse. Gara sagantaalee raadiyoonitis biyya gorsaadhaa ture. Ani galatan galchaa gooytaa nu uume fi kan ambiyaa ergee toltuu nuu himee fi ammoo eegatanaa wanni nuu dubbadhu gorsa jaalalleetii akkumaan qabadhu yaa jaalallee kiyyaa gatteenye taasoynaa odoo nuu mijjooytee jiruu wal gaafannaa akkumaan wal barraa eessumaan wal garraa arganii wal bar'uu caala waa hundarraa yaa jaalallee kiyyaa qalbiidhaan wal yaannaa waan nuu tolu hundaa walitti dhaammannaa namni keenya guddaan xiqqaa keenyaf nayaa dubbii nama guddaa xiqqaan ni dhagayaa beekan nama keenyaa kan beeyne barsiisaa hawaa irraanfatee kaanii yaadachiisaa qananii jiruudhaa waliif dabarsinaa
خهر كنتولف غلط قلشنا همتونا مخينيا إرد برافي يو أيلي قباتي سنقرصة يافي برا نمني همتون أرمى في لالو أبدو ملكايو إنو ألانجلو وان براتي متي قرصا في الدبدا خجالتني في خانس دقي فدا وهند أيلو ما لالا الدباسا أيلي ملي ديمون هبدا دو إنسا بكم سوا هند أيل اتدبلا أيل في وبيخ النمني ألا قلا أيل في وبرؤون سمي خيسج إيتا تكا بهر لبتئت هقافة تباتا خم بكم سنكمني أيل اللي قباتو زمان أما خن براوان جراتو كنافتك أقود أن خأني برني وان الدنيا نغوتو إسنو غرتني واني أتم فيني هدو سمودتها بكم سافي أبسان هند جلاباتا وان اتهاجم تبرباد تائني بكمنتا اتنا افتين ايقني دنفا إفينياتون دلقات إيرتي هركنا ما إيقون وانسي ملومتي دلقو متاتي أتنهفتني قود قويتا خيتي جال انتفتني إيقرك قودتي بل أتبيني يو أرأهي يوما برونك أوفني نمني إنكي ملي وانفدو أرقتي يو هركابات اللي يوم إسئلالتي yaa rabbi sin kadhaa ni dandeessa hundaa jannataan qananneessii sheeka keenya guddaa arrabaa fi afaan qur'aanaan dubbatan addaa fi jilba sujuudaan miidhaman onnee fi qalbii imaanaan guutaman harkaa fi qubbeen tafsiiraan barreessan ijaa fi qaamni islaamummaa tajaajilaa turan amma isaan gaye jannata keessaa bulan amma isaan gaye jannata keessaa bulan Sheekh Muhammad Rashaad Abdullee Muummayyaa gumaata keen dagatuu lammiin Oromiyaa ati nagayatti haranuu galfadhu jannatul firdaws keessatti irkadhu jannatul firdaws keessatti irkadhu akka yoo mirriisan malee takkaayuu gayraran malee afaan guddaa dhabanii heelle'ee weedduu malee yookaan taphatan malee afaan bal'aan arganii xilaatan lolan malee yoo firraa kaasan malee jiruu gaariin helanii mataa kee ol qabdu malee waan keetii loltu malee du'aadha siin jedhanii addunyaa horan malee yoo waa baratan malee mi'aa jiruun arganii ayli ani dhugatti dardara keenna kan yaanni ummataa hundi isaanirra jiru akka dammaqanii harka tokko tayanii wal diddaa dhiisanii wajji deeman yaada guddaadhaan isaanirraa qaba akkuman gaareefuu je'esanii tolaan oromoota walii galchinaa ilaata nu keessaa dirqiin darbinaa biyyoo teenya hundaa waliif tumsina sadeen kana qabaatuu qaban tolaan akka lolaa miti tolaan akka oromoota hunda walii galchan waan tolan ta'in irraa fagaatanii ammas akka diina isaanitti garaa jabaatan walii galanii akka biyyoota isaanii hunda keessatti walii tumsan matuma oromoo ta'uutin tumsuuf qaban jechuudha namni takka eega wal baran oromoon wal baruu jenne eega takka wal baran walii tumsuu qaban walii tumsinaan jiruu guddoo argatuu qaban jechuudha. gorsa asii olitti dabarsan kana Sheekh Muhammad Rashaad gaafa VOA jiru hoggaa 15 dura haasawa makkarraanaa dabarsan turan. Waloloodhanii fi gorsi mirrisaadhaan duraanii sun ammoo gara waggaa 45 yookaan ammootu waggaa 50 dura Moqdishoo keessatti ka tolfaman turan. Rabbiin sheeka keenya kanaaf jannata akka kennu gaafataa maatii isaaniitiif ummata Oromoo ka isaan jaalatu maraaf akka obsa kennu gaafadha. Gadda guddaadha.
garuu rabbiin isin mara haa jajjabeessu. Warroonni obsaan nu hordoftanis nu dhageettanis galatoomaa. Sheekh Muhammad Rashaad ardhaan tana magaalaa Dirre Dawaa keessatti awwaalaman. Ka yaada kana qophii kana isinii qopheesse an Sayyid Muhammad Aliitii galatoomaa. Nahima ya boti umatun nadibde basni baranati yo beitan nahima ya boti umatun nadibde basni baranati Ijjachuun dadhabne ijjanneen dhaabbanne midhaan mana guutee beeloynee agabne dunyaa keesha guutuu abituu dadhabne dunyaa dhabnee fillee jiruun nurraa nafne rooba dachii jiisee midhaan keenya gugee marka jiidhaa nyaanne kokkee nu duguugee kafee nu dheeysee gadinne nu siiqee kan feene nu jaare kanu jaarre diigee waan hima wallaalle waani barakanaa takkaa hin mudanne waa rakkoo akkanaa manguddoos gaafanne seenaallee qoranne baasa tabaranaa hayyoon nagee afaarsu shororkaan himamee akka namni laawaa mirgisaa dhiibamee ak bineensa hamaa itti tillinamee kan hidhaguurame kan isa jeefame kan biyya ifiirraa roorroon ari'ame kan mirga fi lallabu humnaan ukkaanfame furmaanni dhabame malli wallaalame Meecha kasaa fadhiisaanii hayyoonaa jallisu direessi sammuudha doofaanaa dubbatu isatu hayyoodha aalimni haa qotu danda'ii fi taa'ee jazbaa waan haamooyu abbaa aangoo ta'ee afaaniin callisa Bismillah jalqabni maqaa rabbii guddaati arrahmaani irrahiim rabbii yookaa waaqa qananii guddo'oo xiqqo'oon waan uume hunda qananiisu suuraan qur'aanaa hundi suuraa takkittii malee bismilla'aan jalqabamti suuraan takkittiin bismilla'aan hin jalqabamin suuraa tawba'aati wanni suuraan hundi suuraa takkittii tawba'aa malee bismilla'aan jalqabamteef barakaadhaaf ammallee akka suuraa tana rabbumaatu dhaggeeffattoota keenya egaa reediyoon hawaasa oromootii fi reediyoon sagalee oromiyaa waliin ta'uudhaan guyyaa sagantaa teenya guyyaa irraa tana yaadannoo abbaa keenya akiramoo Dr. Muhammad Rashaad Abdullee isaanii ilaalchisuudhaan isaaf yaadannoo godhuudhaan sagantaa teenya guutuu sa'a lamaanuu tanuma irratti dabarsinaa boodatti yeroo qabaannee namoonni waa jechuu barbaadanis yoo jiraatan maybe hiree isiniif fannuuf jiraanna tanaafuu tanatti hubadhaatii sagantaan reediyoo lachuu irrattu guyyaa irraa yaadannuma Dr. Muhammad Rashaad Abdullee ta'uudhaan isiniif dabaruuf jiraataa tanuma akka hubattanii sagantaan teenya itti fufti. maqaa rabbiitiin hin jalqabamin ir'u jechuu
yoo nyaataa ka'an yoo deemsaa ka'an yoo waa qara'uudhaa ka'an takka yoo waa dalaguudhaa ka'an wanni barbaadamu bismillaahi takka bismillaahi irrahmaani irrahiim jechu yoo waa qara'uudhaa kaatee bismillaahi jette maqaa rabbii waa hunda nu badhaasetiinan qaraatii tana jalqaba jechu yoo waan biraatii kaatee bismillaahi jettes ma'naan isaa waanin deemuuf kana maqaa rabbiitinan jalqaba jechu alhamdulillah faarun yookii galanni kan rabbii gudda'aati rabbii faaruu hunda haqa godhatu رب العالمين ربي جرون وهندا هرك إساجرتو كان وهندا أومي وهندا تويتو الرحمن الرحيم كان وأنا نيسو كان وان أومي هندا تويتي وان إسان اتهاج من إساني كنو kan qananii guddoo xiqqoodhaan ar'aa boru nama qananiisu arjummaa isaatin maaliki yawmiddiin kan dubbiin waan uumee hundi guyyaa boruu takka guyyaa qiyaama'aa harka isaa jirtu kan nama hunda guyyaa qiyaama'aa dalagaa isaa laalee gaarii dalagu jannata kenneefi hamtuu dalagu yakka itti muru inni mootii guyyaa boruuti yookaa qiyaama'aati yawmiddiin jechuun guyyaa jaza'aa galataa takka guyyaa qiyaama'aa jechu iyyaaka na'budu yaa rabbi suma kan nuti ibaannu takkaayuu gabbarru suma kan nuti guddif nama biraatii miti suma kan nuti waan ati dalagaa jette dalaynee waan ati dhiisaa nuun jettu dhiifnu نما براتي متي وإياك نستعين ثم كان نتقرقر سفنون دلقا ديني دنيا داكي ستي تكايو الرد سماتو همتو نراك أبي تلتو نتي أسكبا سيتو نؤومي سماتو وانو تلو هندا نؤومو دنديا نمني سر نتئان هنجر اهدنا الصراط المستقيم يا ربي خينيا خراك أجيلا نقجلت أما اللي إرت نجبس خرا دريرا جلنا هنك أبني كان حقبت نجيس نقجلت صراط الذين أنعمت عليهم خرا ورأتك أجلتك أنا نيفتي كان أكا أنبيوتتي في ورها لقارئين إسان جل ديمين أجلت غير المغضوب عليهم خرا ورد اللنسوتي حق أقول كان هنتين ولا الضالين أما اللي خرا ور جلتي كان هنتين يا واقع خراهك نميسي خراهك ندمسسي خراب دئرا نميس ورد اللنسو ربي حق أقول كان أكا يهود كانين عزيري المربيت جأني أنبيوت إساني فتني نبي محمد أقوم سو ددني دلنسو حق أقول
ammoo warri jallate kan akka nasaara'aati kiristaanati kanneen nabi Iisa'aan ilma rabbiiti je'anii nabi Muhammadis dhugoomsuu didanii jallatan dubbiftoota kabajamoota keenya suuraan faatihaadhaatun gatii guddoo qabdi nabi Muhammad akki je'an faatihatul qur'aani ta'dilu ثلثي القرآن وإن فاتحة الكتاب تجزئ ما لا يجزئ شيء من القرآن جأن معنى الإساء سورة فاتحة قرآن الرا هر كلمة اتويت أمس سورة فاتحة يا أفان قال ربي سقدس نمسين دبتو سما في الدميس يا أفان أرم ربي سقدس نمسين دبتو سما في الدميس سي أفان قارئي كتسبل إسي نمتك قدا هندسين قدس الدنيا سبي خانو اللينس واللالو خراخيت ملين مو ألانقلو وري الدنيا دايو دبيتي خاسي warri addunyaadhaa yoo dubbiitee kaase afaan muuziqaadhaa je'eeti si faarse yaa afaan oromoo yaa khazalaalamii khansii je'ee du'uu hammamii ganaa waasin gannuu durillee wallaallu waan ati jaalattu waasii godhuun oollu meekkamiin si gannaa nuti siin mul'annaa nuti yoo si dhabnee matumaan dhabamna karaa kankee kanaan harka tokko taana sumaan gurgurannee walirraa bitannaa yoonif kharaabannee siin karadhee bina yoonif dhukkubsannee sumaa wal gaafannaa yaa afaan gaalla'aa meekkamiin si gannaa nagaytii jaalalaa sii walii erginaa yaa afaan oromoo meekkamiin si gannaa si gannu meekkamiin ilmaan kee je'amnaa nuti yoo si dhabnee matumaan dhabamnaa mee miidhuma teenyaa akkamiin himannaa turjumaanan kaatee yoonif waa himattee rakkoo addunyaadhaa mata'an keessa buutee takkaasii balleessaa takkaa turjumaana yoom jiruu duniyaadhaa akkanaan hubannaa yaa afaan oromoo yaa haadha guddinaa ar'aa fi borullee nuti siin mul'annaa gooytan haa guddisuu warra si mul'isee dachii haa seensisuu warra si saphisee namni si saphisee rakkatuuf jiraata gaafa tasaa geesse biiluute irraa baata yaa afaan oromoo bar ati dureeysa bar waan dhabden qabdu waan beekomsaa keeysa afaan arabaatuu bar sumarraa ka'ee iramiif oromoon eenyu adda je'ee maqaan kee hedduudha akka aadaa teetii namni kee guddaa ol nuu deemi ati gaala fi oromoon hundi ilmaan keetii kan hundaa qabaatun barqananii teetii aaraamii iramis maqaa oromooti ka adda siin jedhuu dhiisi firraa'ati kan adda siin jedhuu dhiisi firraa'ati afaan arabaa kun iramirraa ka'ee eegasanii laalii waa ya'rub ida'ee katabbiin arabaa iramirraa kaatee katabbiin arabaa aaraamirraa kaatee waan ammaatii mitii taariikha dubbatee oromoodha hafee aaraamiyootarraa afaanis akkasii beeki ammumarraa gooytaadha dubbatee iramal cimaadii akka isaaniin jiruu baraa olii gadii gooytaadha dubbatee iramal cimaadii akkasiin uumamnee baraa olii gadii gooytaadha dubbatee iramal cimaadii lam yuklaq misluhaa qaxxu fil bilaadii yaa afaan oromoo nusumaan as dheyne taariikha fi aadaa teenya sumaan beyne yaa afaan oromoo nusumaan as dheyne taariikha fi aadaa teenya sumaan beyne heerumti oromoo akkasi beekame odoo ati baddee inninis dhabame
heera oromoodhaa tapha hin seenaa waaqa duuba jiraa ittiin taphatinaa addunyaadhaaf faarsee heera isaanitii habeeku gaafadhu yoo wallaalte ati heerri oromoodhaa heera akkaan beekame inuu heerri kasii eessatti argame namumtin dubbatin heera isaanirraa baraane takka taa orma addunyaarraa namumtin dubbatin heera isaanirraa baraane takka taa orma addunyaarraa ingiliiz biratti silaayuu beekamaa oksfordumattuu baraa qara'amaa yaa afaan oromoo eenyumaan nu himaa odoo ati baddee namuu ni dhabamaa yaa afaan gaalla'aa yaa aduu nuu baate dukkana addunyaa hunda nuu ibsite yaa afaan oromoo yaa aduu nuu baate dukkana addunyaa hunda nuu ibsite beekumsa duniyaadhaa mana nuu seensifte xiqqaa guddaa ormaa hunda waa barsiifte dhiira fi dhalaadhaan hunda gammachiifte heellee bareedduudhaan qalbii nu tolchite mirriisuu waydu'uun dubbii nuu galchite gayraraa maymaa kan akkaan nu tooyatte yaa afaan oromoo ajaa'ibni kan kee lakkooysan hin dhumuu akka namuu arke yaa afaan oromoo wannin sidhaammadhu yoonan du'ee dabree takkana yaadadhu yaa afaan gaalla'aa wannin sidhaammadhu yoonin du'ee dabree takkana yaadadhu dhugaadha akkuma isaan jedhanitti duutiin oolle afaan oromoo isaan yaadata asirratti kaaseta amma dhageeffattan kun gara waggaa 45 yookaan gara 50 dura bara 1960 keessa raadiyoo Moqdishoo irraa dabraa ture yeroo sanitti afaan gaallaa jedhamee waan dabruuf amma afaan oromoodhaa yoo jedhan achitti yakka isaan seensisaa kanaaf afaan gaallaa mataa jedhu keessa buusanii achirraa ammoo dhimma waa'ee afaan oromoodhaa dubbatan Sheekh Muhammad Rashaad afaan oromoodhaa yoo du'ellee na yaadadhu jedhanii Sheekh Muhammad Rashaad afaan oromoo isin yaadata nu jiraadha jannata keessa. oromoo yookaan gaallaadhatti dhiyaadha taariika kana amata 1966 tolche galata galchinaa gooytaa nu uume fi nagayaa rahmanni isa ergamee fi ammoo eegatanaa wanni nu dubbadhu taariika gaallatii akkumaan qabadhu seenaa oromootii akkumaan qabadhu waanin arge malee kan arge waan himu taariika isaanii numa beekanamu ammas waman himuu kitaabarraan fuudhaa waan hidda hin qabne eenyumaatu fedhaa wannumtin himulleen taariikuma durii ka ammaan tanallee numan hima garii bar taariika ifii baratuu wajabee kan taariika hin qabne nama bakka dhabee bar taariika kan kee baratuun si qabee kan taariika hin qabne nama jiruu dhabee yoo taariikni kan kee isa jabaa ta'e bar ati dura isaa nama samii ba'e yoo amantii duras ati jabaa taate eega amantiitii sumaaf aduun baate nabiin akki je'an namni isaa isumaa jabaatee amantii jabeeysaa mee qureeshii ilaalii amantiin duratti eega amantiitii bakka akkam jirti akkasi gaallanis amantii duratti eega amantiitii bakka gaarii jirti waa takka haa beekuu bakka hundaa namuu gaallaa jechuun maqaa waa hin jirjiiramu waa takka haa beekuu bakka hundaa namuu oromoon maqumaa waa hin jirjiiramu qureeshin maqumaa islaaman duratti eega islaamatii wahii jirjiiramti eega islaamatii gaallanis gaallumaa ka islaamatii fi kaanillee maqumaa arabuma jechuun gariinsaa islaamaa gariinis kaafiraa eenyumaa si mormaa duuba hundi isaanii harkuma tokkichaa wanni firraa eegan nyaaba isaanii bichaa akkasi gaallanis bakkuma hundatti akkas oromoonis bakkuma hundatti meedaanni jilaalii dhiira gaallaadhati namni gaallaa jibbuu takkaayuu diinumaa kan oromoo jibbuu takkaayuu diinumaa takkaayuu galtu'uu tanaaf isaan mormaa takkaan ilaalinii taariika isaanitii takkaa wahiif fedhaa baduu isaanitii obboleeyyan kan koo meenarra laalinaa waan jirun dubbadhee mee hin laalatinaa taariikan jalqabaa gariidhan dubbadhaa
وان جالتني في خانس أجيفدا تاريخ مجتشون بروان دبرهمو هما في غاري وانما أرقمو دوبا قال لا جتشون إسان إلما أرما أرم أسجأمو أينما سمرما آرامس جأمو إرمس جأمو كان أفان أربا الراجل كبمو إرم اللي جاء ورد تاريختي براخن هندنو مقوم سانتي dhaggeeffattoota raadiyoo sagalee oromiyaadhaa sheek muhammad rashaad abdulleedhaa waggoota dheeraa somaaliyaa keessa turanitti yeroo afaan oromoodhaa akka raadiyoodhaan himamu yookaan dubbatamu sagantaa yookaan ammoo iyyannoo dhiheessan mormii guddate irra ture. Kun namni heddu afaan kana irratti walii galuu dadhabe. Maaliif mootummaan Somaaliyaa afaan oromoo jedhan oromoon saba bal'aa ta'uu waan beektuuf afaan oromootti namni beeku hin jiru seenaa keessan jiranii gaallaa jedhaa jechuudhaan sagantaa afaan gaallaa jechuudhaan bansiifte. Afaan gaallaa eega jedhamee booda haa ta'u lammiiwwan oromoo achi keessa taa'anii oromummaa isaanii ibsuudhaaf warri Somaalee yeroo mataa takka gaallaa jecha jedhu barreeffama keessa naqaa achi booda oromoo jechuudhaan namoota qabsoo guddaa godhan keessaa sheek muhammad rashaad nama tokko. Bara sanitti oromoo jechuun yakka ture. Maaliif oromoontu yoo mirga argatte akka biyya Somaaliyaan achi hawwaa ture Ziyaad Baaree fa hawwaa turan san akkan arganne ni beekan. Kanaaf gaallaa jechuudhaan bara ture san keessatti osomaa cunqurfamuu osoo yakka ta'uu beekanuyyuu afaan oromoo jechuu keessa dabalanii achi booda ammoo gaallaa jechuu takka keessa laalanii akkaataa seenaa bara sanii itti ilaalaa. Kanaaf seenaaf dhiheessine malee namoonni gariin akka irraa rifattanne beeknaa akkaataa sanitti ilaalina. Itti deebina gara seenaa sanitti. Gara seenaa sanitti. Aasiyaadhaa dhufan gara Afrikaatii baaba mandabirraan guddinni isaanitii ammoo gariin isaanii karaa bobbaas'atii isaan gaafa seenuun amaaran duratti ummanni Afrikaa hundinuu akkasii Aasiyaadhaa ka'ee shakkii firraa dhiisii haa tayuu wal duraa wal duuban dhufanii Afrikaa qulqulluu irra qubatanii gaafa abbaan zamanaa Ahmadoo Giraayii isaa wajji deeman bakkuma hundaayi gaallaa fi Soomaaleen tokko tayuu barii afaan isaanii tokkoomee wahi gargarii biyya isaanii hedduu maqaan wal gaxxamaa maqaan namaa horii silaa tokkichumaa lakkooysi isaaniitis tokkichumaa miti silaa kagaallatii maqaan waan qonnaatii namni gariin afaan isaanii adda seyaa waa akkanaa miti mee anaa dhagayaa namni gariin afaan isaanii adda seyaa waa akkanaa miti mee anaa dhagayaa ka adda fakkeeysuu sumaaf hin dubbadhaa waan biraatii miti harfee jirjiiruudha ka mormaan je'amuu afaan ormaatitti takkeedhammoo hedduu afaan Somaaletti waan miimin dubbatuu warri afaan ormaa Somaalee biratti nuun hin dubbatamaa faafam yoo je'anii faafan tayuu barii baallama je'anis baallan tayuu barii ammoo yoo soom je'an soon tayuu saa barii aadam yoo je'anis aadan tayuu barii waan taa'in dubbatuu ormi gaallaadhatii daalitti deeffamaa Somaalee biratti mataa jechuun madax taa iddaal godhamee bitaa jechuun bidix haa idda balamee kanumarraa beekaa alif haa godhamaa dhagaan gaallan jettuu dhagaha je'amaa haa in je'amuu afaan gaallaadhatti haa itti jirjiiran afaan Somaaletti yoo wahi je'anii wahi isaan je'i yoo heera je'anis heera isaan je'i waan alifiin je'uu ormi oromooti aynitti deeffamaa Somaalee biratti aanan yoo siin je'an aanoo tayuu barii aanan yoo siin je'an aanoo tayuu barii wa'eluma jechuun wa'ilumaa barii wa'ela jechuunis wa'ilumaa barii yoo eela je'anis afaan gaallaadhatti ceela isaan je'an afaan Somaaletti gaal ka'yuma jechuun gaallan ka'e jechuu gaal ka'yuma jechuun gaallan ka'e jechuu tokkummaan isaanii hundaafuu gammachuu fakkaatan hedduu sii himeen dandayuu
ani dhugatti dardara keenna kan akka yoo mirriisan malee takkaayuu gayraran malee afaan guddaa dhabanii heelle'ee weedduu malee yookaan taphatan malee afaan bal'aan arganii xilaatan lolan malee yoo firraa kaasan malee jiruu gaariin helanii mataa kee ol qabdu malee waan keetii loltu malee du'aadha siin jedhanii addunyaa horan malee yoo waa baratan malee mi'aa jiruun arganii ayli'iin deeman malee namoo qabaatan malee cinqii jalaan bayanii walaloo gorsa ijoolle'e dhaggeeffataa kiyyaa dhaggeeffattuu tiyyaa namaa saani keessan isinii nagayaa nu nagayaan jirraa nagayaan jiraadhaa ammoo eega kanaa dubbii too qabadhaa ilmaanin nu gorsaa dhala'aa dhiiranii akka waan baraniin borunuu tolanii yaa ilmaan nagayaa onnee haadhaaf ba'aa gorsa koo qabadhaa nagayaa mayra'aa gorsi inni duraa haadha abbaa keetii hayn isaanii jab'aa firraa eegi'ati haqa haadhaaf ba'aa gooytumaa guddisee haqa hunda keessaa isa fitti aansee yaa ilmoo nagayaa haadha abbaa kan kee jaaladhuu guddisii kenniif lubbuu tantee isaantu si fidee gara duniyaadhatii sii fi horiin kan kee kanuma isaaniti akkumaan kabajii galata galchii fi isaanii fi gooytaa guddaa si uume fi qananii duniyaadhaa aakhiraa wajjinii isaanumaa je'eennu kenna rabbiini yoo haadha abbaan kan kee akkaan guddatanii jabaadhuu tooyadhuu karuma hundaanii akkuma gaafa dur ka'ati ijoolletii cinqii ba'atanii si guddisanitti qaaxiraa bulanii si guddisuudhafi ni dhukkubsatanii dhukkuba keeti fi ni dhukkubsatanii dhukkubbii teeti fi dhugaadha haadhaaf abbaan fi waa hedduu namaa dhukkubsatan kanaafuyyuu Sheekh Muhammad Rashaad karaa gorsa hawaasaatiin karaa gorsa siyaasaatiin karaa gorsa seenaatiin ummata isaanii akkaan tajaajilaa turan umrii isaanii guutuu Sheekh Muhammad Rashaad amantiidhaa fi Oromoo wal bira tajaajilan dhugumatti Sheekh Muhammad Rashaad akka namoota amantii adda achi bayanii namni kun aadaa akkanaa aadaa akkasii afaan fi dhiisuu ka jedhu irratti hin deemne dhiisuu jechuun san namni biraallee ni jedha jechuu osoo hin ta'in afaan kana gabbisuun mirriisa aadaa weellee walaloo haala adda addaatiin akkaataa amantii waliin faallessine irratti nama umrii guutuu dalagaa ture garuu ammaan tana guyyaan isaan qabatee duutiin ooltuu biyya isaanii keessatti du'an irra caalaa ammoo biyya san keessatti du'uun isaanii kaleessa har'aan tana ganama namni viidiyoodhaan argee yoo jiraate intarneet irratti babal'inaan argamee jira namoonni kuma hedduutti lakkaa'aman bakka itti argamanitti sirna oo'aadhaan addunyaa tanarraa wayita galan awwaalaman kanaaf mee obbo kiyya atilleen waan jettu yoo qabaatte. Egaa obbo Said manguddoon bara 50 keessa qabsoodhaa fi waan Oromoo tanarratti ol kakaanii waa godhaa turan karaa galaa ka'an fakkaatti rabbi rahmataa godhuu fi immoo wanni Sheekh Muhammad Rashaad hundarraa adda godhu isaan kun warra amantiiti akkasumatti illee namallee ni bohaarsanii qabsaawaadha walaleessaadha ni geeraraa waan hunduma keessattuu ni agartan isaan santuu adda isaan godha sanifuu Oromoon waan guddaa dhabdee tanaafuu nama hundaanuu nama Oromoo hundaanuu rabbi isaan jajjabeessuu jennaa nama silaa waan amantii qofarratti silaa xiyyeeffatee dalaguu qabuutu waan Oromoo hunda keessattuu ni agarta. Jalqaba qabsoo hidhannoo ta'uu sanboodaasu faarulee alaabaa faarulee qabsoodhaa faarulee Oromoo afaanii aadaa
gorsa ijoollee manguddoo waan hunda keessattuu isaan qooda guddaa qabaachaa turanii maal goona gaa ilmi namaa hanguma ta'e tokko jiraata. Wanni guddaan immoo biyya isaanii keessatti haalli isaanii keessatti dhukkubsatanii achumatti akiramanii achitti awwaalamuun isaanii waan guddaadha. Kanaaf uummata keenyaan walumaan nu jajjabeessuu jenna. Sagantaan teenya dhaggeeffattoota keenya akkuma isin himnetti tan reediyoo Hawaasa Oromooleen yaadannuma abbaa keenya kana ilaalchisee sirriitti xiyyeeffannee itti fufuuf jiraannaati nu hojii turaa isiniin jenna. Galatoomi aanaa dhugumatti asirratti wanni tokko himamuun namarra jiru garuma baatii lamaa dura jaarraa abbaa gadaadhaa qabsaa'aa guddaa hangafticha dhabne har'a mootuu abbaa keenya Sheekh Muhammad Rashaad kaleessa san dura torbaanuma kana keessa ammoo Sheekh Zainuu ka jedhaman sheeyni ulamaa ni beekamaan magaalaa Finfinnee keessatti naannoo sanitti amantii babal'isaa turan ka waggaa 105 turanii achitti biyyuma sanitti du'anii akkaataa nama gammachiisuun ummanni kuma hedduutti lakkaa'amu magaalaa Finfinnee guutee dheengadda achi aantu san awwaalan. Gaa hayyoonni amantii kun dabruun hedduu garaa nama nyaata. Hayyoota amantii osoo hin ta'in saba isaaniillee akkaan namoota itti quuqamee sabboonummaa qabu ta'utu kana caalaa ammoo nama gaddisiisa jechuudha jechuun isaan dabruun isaanii kun jechuudha. Kanaafuyyuu sheekota ulamaawotaa fi qabsaa'ota dabran kanaaf rabbiin haa araaramuu ahalii isaaniitii fi ummata hunda ka isaan dhabe kanaafillee rabbi obsa haa kennu. Kanaafu sagantaan sagalee Oromiyaa sumarratti dhaabbata garuu sagantaan kun itti fufuuf jiraata. You are listening to Fresh Air Community Radio KFI 90.3 FM in Minneapolis and 106.7 FM St. Paul, radio without boundary. Coming up, Oromo Community Radio. عبد الله ونن وللو سنتول شيف نما غريئتو الربا تلاتا هونغغاي الربا إني ألا الرب سرا قلبين نلولته خائي يسرت ديبس وجتشا وللو تنبري مالف تلان أكما إيرتي حقا إسر راقبدو إسينيس حقا نمر راقبدي إسال لتشو حقا ولي إيقاتون وان إسال لمان الرتوجر حقا ولي إيقاتون جرو الدنيا ولين جارا ونمان جارتي بأمتف إسئيتو jiruu jaarsaa jaaraaf innillee wanni jaarsa jedhameef isaatu jiruu jaartii jaaraadhaaf jaarsaa jaarsi jechuun kan waliin jiruu jaaran jechuu kanaaf jecha haqa walii eeggatanii waliin hamtuu toltuu ba'atanii addunyaa ifi jaaranii ilmaan horanii je'uun waan isaan lachuurrattuu jiru. Duuba walaloon an isiniif qara'uudhaa jecha if qabe bakkaayuu isiniif tolche kunoo tanaatti dhiyaadha. Nabiin gaariin jabduudha nuu dhaamanii hin tuqinaa haqa dhalaa keessanii haqa nurraa qabdii akkaan beeytanii faayidaa guddoo dhalaadharraa argattanii waan sanirraa tokko ilmoo teessanii mee eessaa fuutan yoo dhalaa dhabdanii namni dhalaa miidhu har'arran jiruu isiin qindii teenya tallaallu garruu tan isiidha wajji barjaarru jiruu dhiirti isiin guutamti ar'aa boruu namni kanaa miidhamuu mee waan jiruu namni dhalaa dhabe qalbii haa hiru nama jaartiin qabne baruun sin dhibuu
inni alaa manatti guutuun qabu ala yoo taa'e manaaf yaaduun dhabu huccuun isaa xuriidhaa jaartiin qabu ir'ummaasaa laali namuun saahibu humna namaan dhiyeeysu takkan qabu manni isaa qashaa hantuutaan dhabu mi'a manaa jijjige ol hin qabu inni manaa rakkate waatin sobuu tanaaf alaan galle rankaayu cubbuu mee nama jaartii qabu laali'atuu inni bareedaa boonaa bakka yuttuu alaamanaa inni rakkoon himatuu xuriin qabuu injiraan hin hooqqatu kan jaartinsaa bakka yuttuu tooyattuu ta keessummaa saa nyaachiftee obaaftuu tan manaa fi alatti urgeessituu tam boonsitee malaayikaa fakkeessituu namni jaartiin qabne baraa rakkatee alaa manaa jiruu dhiphoo mudatee yaada alaa manaatiin bar huqqatee ummata keessatti baraa taphatee yoo ganda seene namayyuu bir'atee dhalaa namaat balleessaadhaa eeggatee yoo mana gaarii firaadhaa gaafatee jaartii dhabnaan yoom isumaa argatee bakka hedduu dhatti namuu lagatee nama jaartii qabu namuu jaalataa mana gaarii fedhu dhufee qubataa namuu dhalaa nurraan tuquu abdataa abbaa manaa kiraa dharraa buufataa gargaarsa waaqallee haalan argataa qooda isaa isiidhat hammaarrataa jaartii isaa waliin nyaatee gabbataa yaada malee hirriiba gaarii rafaa nyaata gootee dalag akkaaf tilafaa wanni jettuun gaarii barciifni fafaa namni kanaa dhiira jalaa ni hafaa kan jaartii gaarii qabumee ni kufaa jaartiin gaariin ta haqasaa eeggattu waan isa boonsu malee hin hojjattu gurrasaa eeguu malee waan cabsitu horiisaa eeguu malee balleessitu isaaf guutuu malee waarraan ir'iftu tun jannataa ta jannataan simamtu jaartiin gaariin jaarsa siidhaan himattu haajaa isaatiin dhaabbatuun hifattu ta hoggayyuu galu manaa mul'attu ta joolleesaa karaa gaariin guddiftuu isan gantuu hangamillee rakkattuu waan humna isaatii olittin dirqituu waan akka jaartii abaluu kadhattuu tan rakkoosaa bakkayyuttuu dhoysituu rakkoon ar'aa tan boru deemtu jettuu tun tajabeessanii bar akkayyuttuu jaartii hamtuu hundaa beekaan dhokattuu sun ta'alaa manatti jaarsa gantuu tan gurrasaa bakkayyuttuu cabsituu tan odoon dhooyne iyyitee himattuu tan yoo loleen murkitu hin cal'iftuu tan joolleesaa akka malee guddiftuu tan aalii fi fira isaa jibbituu tan ollaa fi ganda isaa cinqituu tun baalagee badduu jaartii farriftuu
jaarsi hamaan qallabarraa qanyisaa jaartiidhaa waan fiduu ifiif maddisaa is'iinnayuu ifumaaf if gabbisaa joollee laaluu garaa ifiif guddisaa yoo garaansaa gayuuf baatee bakkasaa qooda jaartii joollee buteen liqimsaa jaartiidha fi joollee isaa ni guysaa wanni isaan qaban beelaa ooyinsaa haati haafte sossobdi joollee isaa abbaan keessan hin quufne joolle usaa waan jiru hunda haa fixuutti hiisaa kanaaf garii dhaggeeffattoota keenya gaa kan caqasaa jirtan dalagaalee Dr. Sheikh Muhammad Rashad Abdullee dalagan keessaa walaloo jireenya ilma namaa irratti rarraatu gosa hundaanuu barreessee jira. Ta hanga ammaa walitti caqasaa turtan tan haqa dhalaa fi dhiiraa tajattu itti aanee ammas walaloo waa'ee Oromoo fi Oromiyaa irratti barreessan isin dhageessinnaa itti dhiyaadha. Yaa Oromoo socho'ii bilisummaadhaa ka'ii bittiteetii ol je'ii meexilaataa gajje'ii Oromiyaadhaa jennee kaanee barii namayyuu barsi waliin dhaabbataa waan qabaniin atummaan hin laafatin bilisummaarraan bu'in yaa Oromoo gabrummaa hin eehamin yaa Oromoo hujumaan bakka geessan wajjumaan waan isin balleessurraa faffagaadhaa akkumaan yaa Oromoo waltayaamee hundumaan tokkummaa teessan jabeeysaa dalagaa teessan diriirsaa cunqursaa firraa fageeysaa isin miidhuumeetti dhiisaa yaa Oromoo wanjalaa keessan fageeysaa dalagaa waan keessaniif argadhaa waan kaataniif tokkummaa fi dalagaan argatan waan deemaniif yaa Oromoo dalagaa waan kaataniif. Dhaggeeffatoota kiyyaa ammas taariikha Oromoo yookaan gaallaadhaatti dhaggeeffatoota kiyyaa ammas taariikha Oromoo yookaan gaallaadhaatti dhiyaadha. Taariikha kana amata 1966 tolche. Galata galchinaa dhaggeeffatoota keenya kabajamoota ammas gorsa jaalalletti dhiyaadha. Gorsi kunis amata 1968 tolche. Angalatan galchaa gooytaa nu uume fi kan anbiyaa ergee toltuu nuu himee fi ammoo eegatanaa wanni nuu dubbadhu gorsa jaalalleetii akkumaan qabadhu yaa jaalallee kiyyaa gatteenya taasoynaa odoo nuu mijjooytee jiruu wal gaafannaa akkumaan wal barraa eessumaan wal garraa arganii wal bar'uu caala waa hundarraa yaa jaalallee kiyyaa qalbiidhaan wal yaannaa waan nuu tolu hundaa walitti dhaammannaa namni keenya guddaan xiqqaa keenyaf nayaa dubbii nama guddaa xiqqaan ni dhagayaa beekan nama keenyaa kan beeyne barsiisaa hawaa irraanfatee kaanii yaadachiisaa qananii jiruudhaa waliif dabarsinaa ka harka nutti toleef galata galchinaa hamtuu nama keenyaa irra dabarraa fi yoo aylii qabaatee sun gorsa tayaa fi bara namni hamtuun orma ifii laaluu abaduun milkaayuu inuu alaan galuu waan biraatii mitii gorsaaf hin dubbadhaa hajaalattanii fi kaanis dhaggeeffadhaa
وهند أيلما لالا الدباتا أيلي ملي ديمون هبتا إنسا بكم سواهند أيل اتدبلا أيل إيفي وبيخ النمن ألا قلا أيل إيفي وبرؤون سمي خيسج إيتا تكا بهر لبئت هقافة باتا خن بكم سنك أمني أيل اللي قباتو زمان أما خن براوان جراتو تنافتك أقود أن خاني برني وان الدنيا قوتو إسنو قرتني واني أتنفيني هدو سمودتا بكم سافي أبسان هند جلاباتا وان اتهاجم تبرباد تائني بكمن تا اتنا اتين ايجني دنف إفينيات دلقا إيرتي هركنا ما ايجن وان في ملومتي دلقو متاتي أتنهفتني قود قويتا خيتي جال انتفتني إيجرك كودتي بل أتبيني يو أرأهي يوما بروني قوفني نمني إنكي ملي وان فدو أرغتي يو هركابات اللي يوم إسئلالتي تنقبرتي فوتفتو وهي والتاتي تنتي أبستا تامنا بافتتي قويتا خي خددو دلقا هددو دلقا أمالي وان هلتو هبدو دلقا والدبدي هندي خراك أبدي تكا خيسا قبقو إران تائن قدي دلقان دردرا بروا برتو دا إيغا إفي برن نما برسيسو دا نمني وابرته تنكي جلابه بكا إرتكسا جيسو دفي جي دلقان علماء أمتا قرسو دا خرادي لي دنيا نمك أجعل شو دا علمان إفاد آيو إفدام سمالي علمي أنبياء دا إسانومات دالي علمان إفاد آيو إفدام سمالي بكم سأنبياء إسانومات دالي وان دليدو تلشون سماف برق أبدي غلطة قويت أفين مراسي فدي وان دليدو هندا بريتشي دلقي جرجرتين دفسني آني في الرائقي نما أنك أبو وهيو دنديا نمني أنك أمني يوم وهدتو غيا كان دعا صداد أفو هيو الرائيسو وفيك خيس بؤا غافة تاغيسو جينا جتشان برا نما دوغان دنne نما بكيوتو غويتا إفين جنne صدان غويتا خيتي هم تراس أيدي وان جباتي هندا لافتتسي في الدي مئان الدنيا دا أين في إجاني قرى في هركاني أما اللي ميلاني خنا في خان اللي غويتا لأنو خنne خقبون فرأتين أرجم أنو خنne كانني تكتي ودو دار استني تن أكا إجافة بفئين أرغني كانني غويتا دالا كوينين دندينيو ودونو دووتي خنو خنو اينيو ودوسي دووتي خنسي خنو اينيو سمينو الفود أتوبا دمالي دچينو بل إسي هورينو دبالي غويتان خينيا قدان توكتشن هاجمني وان فدو دلقا خن غرغار سفني إسات هندا أومي دنديتي ساتني إسات هندا هرا بيكم تساتني خن غويتان جالتو قبروتان ساترا نمغاري أكام فقاتو همتورا غلطة قلشي في إسو مسوداتو حق أنا ما سأ إفرا إيقادو هين إنا ما سأ براتك أنتيو خن إسا بليسي غويتا جلان بيو نمني حق هندا إفرا إيقاتو أرآ في برولي واتكتن صداتو يو أرآ جبات بروني لا فتا جبآ ست أفا هقا سلالتا مي ور در دبر قلبي قد إلالي خن نر جبود آدكو تمو أولي كان دران أومي إيغنا نجيتو أما اللي إسما خان قبرئي نخاسو إيغا قبرئي خاني نمو إجان أرقا وان إفي دلقي هم بربا درقا خنغاري دلقي غلطة أرقتا جنة غويتاسا خيسو مقبتا يوهم تو دلقي بروت ركتا إبد عذابا خيسا غنغلتا ويا بروجتشون
qiyaamuma jechuun eega duunee kaane eega waan dalayneen dirree walit baane yaa gabricha rabbii dafii dalagadhu boru ni haammattaa ar'a facaafadhu odoo lubbuun tantee kaatee sirraan kunne gara gooytaa siidhaa si biraan deebine wanni sirraa hafee sii tolu yoo duute beekumsaa fi ilmoo waan ati kennatte sadeen kana malee waa hundarraa cittee eega lubbuun tantee qaama keessaa baate yoo nama barsiiftee takkaa ilmoo hortee takkaa rabbii jettee waa takka kennatte galanni siif deemaa hanga qiyaamatti kanaatu sii tolaa hin taa'in ifitti qaceelii dalagii kar'arraan maqinii shayxaana fi nafsee tee jalan deeminii shayxaana fi nafseen ergaa azaabatii sirraan jaalatanii karaa jannataati gooytan dachiisamii uume nu badhaase karaa gaarii hamaa adda nu babaase karaan rabbii haqaa obsi isarratti hanga rabbii kan kee biraan si gayutti waan namaa fi ta'aan tollen dalaginii wanni namaa ta'aa tolu sin dabrinii waan ifiin jaalannee namarraa fageeysi ammoo waan jaalattu namaafis dabarsi nama ifii toluun nama fiitii tolaa nama ol'aa toluu biyya fiitii tolaa warri biyya teetii haqa sirraa qabaa isaan hundaanayuun bargurra sii qabaa hayni biyyaa guddaa ifirraa tooyadhu taariika fi afaan akkasii hubadhu yoo heera eeggattee harkaa fuula toltee jettee namaa jalaa ati baate namni odoo qabuu nama fi dhoowwatu namaa fi rabbirraa toltuu waan eeggatu naman tuffatinii hangamuu guddattu sirrii tee dhoyfadhu hangamuu jibbitu naman tuffatinii hangamuu jabaattu sirrii tee dhoyfadhu hangamuu jibbitu arraba kee eegii waan gaarii dubbadhu waan afaanin jettu harkaanis hojjadhu wannin ansii dhaamuu jiruu tee keessatti nama khijiburraa fagaadhu kaan ati namni si khijibuu hallayyaa si geeysa waan takkaan argamin ka'eesi odeysa kan jaala godhattuu akkaan maraxadhu yoo qara argattee harkatti maradhu namni fuula lamaa jaala siin tayinii bakka takkattillee isan abdatinii yoo jaala kee gartee xilaata kee wajjii inninuu akumaa hin deddeemin wajjii yoo xilaata keetin wal afaan dhuftanii ooltee bultee ji'ii ammoon amaninii jiruun addunyaadhaa ajaa'iba qabdii waan ati ifirraan eeyne sitti fiddii yoo hamtuu mudattee qalbii if jabeeysi gooytaadhas si furaa isumatti dheeysi yoo hamtuu mudattee qalbii if jabeeysi waaqumaas si furaa isumatti dheeysi waa takkalleen fedhii isaa maleen taatu akkamiin rakkattaa odoo kana beeytu gorsa koo dhagayii hiriyaa jabeeysi waan ifii dhageeyse kaanillee odeysi yaa jaalallee kiyyaa amma adda kaanaa yoo gooytannuu fedhee walitti deebinaa nagayaan jiraadhu dhaggeeffatoota kabajamoo dhugumatti seenaan Dr. Muhammad Abdurrashaad Dr. Muhammad Rashaad Abdulleedha hin dhumu seenaa bal'aa qaban nama bara 1950 biyyaa ba'ee haga har'a kunoo qabrii seenatti Oromoodhaaf dalage quraana hiikuu biras dabree barreeffamoota adda addaa ka seenaa qaban ka aadaa fi ka walaloo ka afaanii hunda ummata Oromootiif qopheessanii jiran mee kanallee ammallee itti deebi'aati kunoo dhageeffadhaa. takkaan wobsaa tokko rakkina teknikaattu jira ammas ittuma deebinaa laalaatuma jirraa nu obsaa namoonni yaada qabdan ammoo 612
sadii afur tokko duwwaa sagal saddeet duwwaa nu bilbiltanii yaada keessan kennachuu ni dandeettan. 612 sadii afur tokko tokko reeffama irra deebi'a. Obboleeyyan kiyya akkam jirtan nagayaan jiraadhaa bakka jirtan cufa wannin isiniin je'uu fedhu amanni ammanitti as deemu kun amata hijiraadhati amata hijiraana beeti hijiraan sadii lamata habashatti bayan tun ta hijiraa madiinaadhati ta nabi muhammad makkarraa madiinatti godaane duuba hijiraan madiinaadhaa tun hijiraa guddoodha. Kanaaf jecha hijiraa tana jabeessuu jecha taariikha islaamaa hijiraarraa jalqaban. Maaliif hijiraan waan jabduu dalayte nabi muhammad madiinatti gallaan warra madiinatii fi warra makka obboleeyyan godhe. Akkasitti dawlaa islaamaa madiinatti ijaaree islaama biyya hunda keessa facaase makka cabsee islaama godhe. Kanaaf jecha wanni jannatti sagantaan itti aantu odeeffata yookaan gaaffii fi deebisaa Dr. Sheekh Muhammad Rashaad Abdullee hayyuu Oromoo wajjin goone itti dhiyaadhaa isiniin jenna. Thank you.